Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni yookaan hordoftoonni Jawaad YouTube hundumaa keessanuu akkam jirtan kan dhiyoo fi fagoo jirtan nageenya keessan haala qabu bakka jirtan hundattuu har'a qophii sirbaatiin affeerraa sirbaa qabadhee isin dhiyaatee jira. Akkuma duraan isinii beellamee jechuudha. Akkasumas affeerraa sirbaa isinii qabadhee dhufe. Na hordofaa harka qolloon deemee haala na hordofaa na faana koottaadhaan isin jira. Sirbiin irra qabadhee jirus sirba akkamii akka ta'e oolmaanuu ilaallaa jechuudha. Sirbiin isinii qabadhee jiru sirba jaalaati jechuudha. Sirba jaalaati. Sirbi jaalaa kan isinii qabadhee dhufe kun tokkoffaa irratti sirba Hangaatuu Ahmad Zaakir jechuudha. Sirba jaalaati. Isin nama gartee amma sirba jaalaatiin gartee beekamaa yoo jechuudha. Dhaloota ammaa isin sirba afaan gartee dhaloota ammaa kana sirba jaalaatiin uummata biratti beekamtii qabdi jechuudha. Isin yeroo ammaa sirba jettee jechuudha. Isin akkasiiti. Ayyeegaa sirbiin har'a isinii qabadhee jiru sirba jaalaa sirba Hangaatuu Ahmad Zaakir jechuudha. Sirba Hangaatuu Ahmad Zaakir sirba amma gartee sirba jaalalaadhaan uummata birattis beekamtee uummata nagartee sirba jaalaatiin uummata biratti beekamaa jirti jechuudha. Egaa sirbi siidhaa kun kan dhaggeeffatanii beektes kan hin beeknes asumaan gartee anis gama isin barsiisuudhaaf qophii kaniin qopheeffadheen qaba. Garasitti waliin dabalaa jechuudha. Sirbi Hangaatuu Ahmad Zaakir kun sirba jaalaati jalqaba irratti. Inteysu dhuftu haftus hin bubbultu hawwiin siif qabu narraa gadi cabsitee maaliif na roorrifta jaalalaanii kan jedhu uummata biratti gartee hawwii jaala sirba jaalaa yeroo ammata haalatti uummanni jaalaan beekaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti taakasanitti mee gara sirbeessitti walumaa dhaggeeffannee haadachaan kun sirbisiidha. Hawwiin asiif qabu
sirba hangaatu amzaa kan akka bashannantanii fi akka bohaartan akka wayillee irraa baratan abdii